Sisu wanta haaraa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Artistiin jaalatamaa Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa Iliyaa Kuweeniitiin ajjeeseetu jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu, du'aa baay'ee nama gaddisiisudha. Artistiin kun haadha manaasaa baay'ee jaallatuu fi kabaju kana maaliif ajjeese? Yoom ajjeese? Otoo hin ajjeesiin durammoo maal dubbachaa ture? Kan jedhu toora sooshaal miidiyaawwan garaagaraarraa odeeffannoo walitti qabadhee isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatiinaa jechaa. Egaan akkuma beektan artistii Taajuu Shurrubbee weelluuwwan garaagaraa afaan Oromootiin hojjechuutiin artistii baay'ee jaallatamu qe'ee Arfan Qalloo keessaa kan dhalatedha. Akka gabaasaa poolisii Jarmaniitti umriinsaa waggaa 35 kan ta'uu fi haadha manaasaa waliin ilma dhiiraa jabaatoo kan qaban yeroo ta'u tilmaamaan daa'imni isaaniis waggaa 6 hanga 7 ta'a. Egaan haati manaaf abbaa manaa kun waggoota haga kanaa waliin jiraatanii yeroo dhiyoon asitti immoo gara biyya Jarmaniitti erga ofiitti fudhatee booda jaalalaaf gammachuun waliin jiraachaa otoo jiraniiti oduun cabaa akkanaa dhaga'amuu kan danda'ame. Egaan hiriyoonni isaallee artistiin kunillee akka barreessuu fi akka dubbatutti haadha manaasaa Iliyaa Kuween kanaatiin baay'ee kan ishee jaallatuu fi jaalalli isaa sarara kan darbe ta'ee haati manaansaa nama gara biraa waliin yoo kofalte yoo haasofte inaaffaa akka of keessaa qabu hiriyoonni isaanii dubbatu. Artistiin kun haadha manaasaa otoo hin ajjeesiin dura waa lama ifaaf ifatti toora sooshaal miidiyaa gubbaarratti guyyaa 3 maxxansee jira. Inni jalqabaan suuraa kan isaa fi kan haadha manaasaa akkanumallee kan daa'ima isaa qabu al tokkotti 50 ol kan ta'an toora feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Kan lammataa immoo barreeffama inni barreesse kallachaan isiniif hin dubbisa. Namoonni jaalala dhugaa nama jaallattan akka kiyyaa kana hin ta'inaa. Taajuu Shurrubbeerraatii gorsa guddaadhaan warri dubartootaa immoo dhiira dildila yookiin immoo riqicha godhattanii gara biyya hambaa erga oftanii booda irraa galagaltanii akkam barbaaden ta'an biyya dimokiraasiiti jettanii irraa galagaltanii qullaa kan obbaaftanii yoo ta'e aadaa fi safuu namummaa fi amantaa diddanii jedhee tuqaa hedduun erga kaa'ee booda obboloonni koo dhiiraa immoo dubartii dhiirri akka keessanii fuudhee kan itti laffa'e yookiin immoo ama'e biyyarraa gara biyya hambaatti fidatee barbaaddanii akka isheen akka barbaaddu taatu biyya faranjiiti jettanii jaarsa ishee hiiktee akka barbaadde akka taatu jiruu namaa balleessuuf carraaqxan gorsa fudhaa adabadhaa. Ani gama kiyyaan addunyaa shiraan guutamte kana isiniif dhiiseen mana tokko keessan taa'aa hanga amriin rabbii naa dhuftutti jedhee Taajuu Shurrubbee katabeeti jira. Barreeffama kana gitaara qabatee weelluun sagalee isaatiin illee sagaleessee jira. Kana lamaan erga godhee booddee dhagaa kaleessa galgala Taajuun haadha manaasaa Iliyaa ajjeesuu erga ajjeesee booddee immoo deemee poolisii biyya Jarmaniitti harka kennachuun anatu ajjeese jedhee ragaa kan ofirratti bahee akka hiriyoonni isaa dubbatanii fi toora sooshaal miidiyaa garaagaraarraa argamutti illee artisti Taajuu Shurrubbeen qophiiwwan garaagaraa bakkeewwan bashannanaa yeroo deemutti haadha manaasaa harka qabatee deema. Haati manaasaa dhalootaan dubartii magaalaa Direedawaa waan taateef jaalala nama addatti qabdi. Dubartii obbin taatee salphaatti nama waliin walii galuu dandeessu haasoftuu wayiiti. Maarreegaa amala ishee kanatu ta'uu ni danda'a. Artistii kanatti inaaffaa kaa'ee yeroo booddee rakkoo kanaaf akka isaan akka du'aadhaan na biraan dhabamne akkam badii kootiin qabamne salphanne mana kana hin daganne gaba. Duuti yaqiina bargaruu guyyaan beekanii
osoo beekanii silaa qophiidhaan eeganii jajjabaa maraa garuma qabrii fe'anii duutee qiinaa bargaruu guyyaan beekanii osoo beekanii silaa qophiidhaan eeganii jajjabaa maraa garuma qabrii fe'anii yeroo hin baatu reeffa dafanii dhiqanii masjida fidaa irratti salaachisanii kunoo fidanii mataa lahdi ilaalchisanii yeroo hin baatu reeffa dafanii dhiqanii masjida fidaa irratti salaachisanii kunoo fidanii mataa lahdi ilaalchisanii qabrii gakkeenaan dafanii lahdi cufanii Ay, kok ini nih so watak kelewan nih jenne isan wajib nih teh. Ini mah, anu mah dupi sana untuk tongkol wakau untuk kana suntuk baru juru tak kuis.